akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenye faraarri waaqayyoo lafuma jirtanitti isiniif haa baay'atu qaqqaalatu akkoo daawwattoota eebbaaf beekoo YouTube irra jirtan hundi keessanuu fayyaa keessanii nagaa keessanii nuyi nagaa keenyadhaan nagaa keenya baay'is immoo ololaa jedhu wanta miidiyaa kanarra unuman bana ilaali TikTok irra gaafa naqu ajandaa argate namni YouTube irra gaafa dhufu ajandaa argate namni ijoollee yeroo tokko jechuudha aasaa namni tokko haasa'u gara gadhee bichaatti fudhatina gara gaarittis fudhadhaame yeroo tokko jechuudha fakkeenyaaf beektoonni keenya hedduun jirtu karaa amantiidhaan illee waa'ee amantii keessa galuun barbaadu wanno jechuu waan hin barbaanneef jechuudha kanaaf jechuudha aasaa Shimallis Abdiisaa jidduu kana haasa'ee ajandaa guddoo taatee jirti safara TikTok fi safara YouTuber tokko biratti jechuudha ajandaa guddoo taatee yeroo ammaa kana miidiyaa irra deddeebi'aa jirtudha akkanani viidiyicha dhaqee anumti mataan isaa akka sirriitti dhaggeeffadhu na godhe jechenni jechuu barbaade jechuudha yeroo hunda jechuudha amma fakkeenyaaf ani amantii Protestantii waan demmo amantii warra beenxee jedhanidha isadha amantiin koo jechuudha fakkeenyaaf amantiin dhiifama naa godhaati bara kana nu dhaalaa jiru jechuusaa jedhe dhiifamas gaafateera keessatti waggaa dubbatu dhiifama naa godhaati bara kana maqaa Yihuudii fi maqaa Arabootaatu biyya keenya nurraa dhaalaa jira nurraa fudhataa jira jedhe ugaa jedhu jechuudha asirratti sirrii kochaa jedhe siniin jechuu koo doon ta'in yoo sammuu nagaadhaan gara karaa nagaatti yaanne Oromoon maqaa babbareeddaa hedduu qaba waan ta'eef jechuudha maqaa babbareeddota hedduu sanii ofitti moggaasuu danda'a amma fakkeenyaaf maqaa mucaa kootii Dibooraa san jechuu dhiisa amma fakkeenyaaf Doonii Biqiltuu Gaaddisee maqaa hedduu maqaa Oromoo babbareedduu Kookeet hedduu maqaa hedduota fakkeenyaaf akkasitti maqoonni akkasii odoo iddoomamee jedhamu sirriidha malee amma fakkeenyaaf jechuudha kitaaba qulqulluu irratti han barraa'e yeroo tokko kitaabni qulqulluu kun ani ittiin waamamu hiika mataasaa qaba hundisaayyuu hiikama mataasaatiin lafa keewwatee jira maqootiin kitaaba qulqulluu keessattis ta'e quraan keessattis ta'e barreeffamee jiru hiika mataasaatii qaba ani yeroo tokko gaan taa'ee yaadu amma ani Dibooraa jedheenira Dibooraa jechuun bakka dubartii cimtuu dubartii gaarii dubartii ilaalcha guddoo qabdu Israa'el keessatti waan hedduu hangodhaa turteedha maqicha waggaatti moggaasnu akka dubartittii san akka ishiin nuuf taatu jenneet irratti moggaasna yaanuma keessatti keenya jiru jechuudha akkasumas kitaaba qulqulluutti soggaadhu gara quraanaatti soggaadhufnu waanuma quraana keessatti barrateetu waan hawwinu sun waan nuuf ta'uu qabu suni akka irratti ta'u waan barbaannuuf maqaa san moggaasna jechuudha warri qajeelummaadhaan fudhannee maqoota san ofitti baafnu jechuudha Shimallis Abdiisaas immoo amma ilaalcha isaatitti akkuma nu ilaalchi keenya waan sun odoo nuuf haa ta'u nuuf akkasaa ta'u jenneetu hawwinee maqoota sanitti moggaasnu innis maqoonni kun amma nu dhaalanii maqaa Oromoo itti moggaafnee akkasuma baadaalii ta'ee guddatee haa ba'uu laata isa jedhu ofitti fudhate natti fakkaata jechuudha akka yaada kootitti hubannaan namaa gargarii akkaataa nu ittiin hubannu gargar waan ta'eef ani akkasitti hubadheetoo fudhadhee jechuudha amma fakkeenyaaf beekaa gaafan jedhee mucaa koo beekaa moggaasuuf beekumsaanis waan hundumaadhanuu qaroo qabeettii hedduu tokko keessa akka inni naaf ta'uuf akka maqichaa akka inni naaf ta'uun barbaada yeroo tokko gara afaan Amaarifaatti gaadhufne tigisti jedhaniitti moggaasu tigisti jechuun obsee jechuudha namni maqaa tigisti baateetoo obsee hin taane jiru tigisti jedhan jechuun maqacha qofa baachuuni anama maqaan koo sun
maalummaa tokko akka inni ibsuufi. Haati koo fakkeenyaaf amma naan tigisti jettee maqaan abaabtee haati eebbaa immoo tigisti dhiisitoo abidduma kanaan caaftu waan tokko ilaalteetoo asifachaan hin buufne obsituu miti kaan. Maqaan namatti mogga'u maatiinis hoggaa moggaasu maqichi namni maqaa san jiraachuu dhiisuu danda'a. Amma Phaawulos jedhanii hattuu ta'uu danda'a. Phaawulos hojjetaa wangeelaati. Maqaa Phaawulos baatee hattuu ta'uu danda'a mucichi jechuudha. Yeroo tokko maqaanii fi faallaa olii yeroo itti ta'u jira. Yeroo faallaa ittiin deebi'amu jiraachuu danda'u jira waan ta'eef nama kaan miti ani jechuu hubataa jiru amma jecha inni dubbate san gaariitti fudhatamaa rakkina qaba. Bakka hawweetii hawwiidhuma isaa bakka ati sama wanni irraa hoggaa maqaa baaftu amantiinii fi maqaan ol fudhatu jechuun waan nuuf ta'uu hawwinu waan nuuf gochuu hawwinu san akka nuuf ta'uuf jenna malee eenyummaa keenya nurraan fudhatu. Maqaan oromummaa keenya nurraan fudhatu. Oromummaan dhiigadha. Dhiiga kee eenyuyyuu sirraa fudhachuu hin danda'u. Maqaa amma fakkeenyaaf maqaa hedduu onatti moggaasanii maqichiin oromummaa koo garuu dhiiga kooti waan ta'eef maqaadhaan narraan fudhatamu. Oromummaa ta'uun koo narraan fudhatamu. Garuu irra caalaa fakkeenyaaf yoo fudhatan ijoolleedhuma Oromoo ta'anii jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoollee Oromoo ta'anii warri quraanatti amanu maqaa quraana keessaa faaxee maal isin keessa waan jirtaniif sirriitti warri amantoota musliimaa taatan sirriitti beektu waan beektaniif jechuudha. Nu immoo warri kitaaba qulqulluu keessa jiru irra deddeebi'ee akka hin taane malee akkuma isa kitaaba qulqulluu irra jiru sun waan namichi kitaaba qulqulluu irratti waan gaarii hojjete sun maqichis akkuma san akka inni nuuf ta'uufi malee akkasitti akka fudhannuufi Shimallisis pirezidaantiin Oromiyaa an dubbates akka hubannoo haadha eebbaa fi akka yaada haadha eebbaatti ani inni jedhee fakkii maqicha akka inni asoolee guddatee ba'uuf maqaa Oromoo babbareedduu hedduu waan akka inni ba'uuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf biqiltuu gaafa jennu jechuudha. Biqiltuu gaafa jennu waan lalisaa tokkotu keessa dhufa jechuudha. Gaaddisee gaafa jennu gaaddisa tokko waan da'oo tokko jala gallee teenyu waan ta'eef maqaan biyya sinibsaa maali sinibsaa ibsituudha maqaan jechuudha. Kanaaf Yihuudinii fi maqaan Arabootaa nu dhaalaa jiran jedhu maqaan Oromoo ba'an jiru. Maqaan Oromoo guddataan jiru. Akka bal'ina keenyaatti dhugumas immoo yoo fudhattanii amantiin Oromoo keessatti bal'inaan an jiru. Amantii Musliimaa fi amantii Beenxeeti. Herra guddaa hedduunsa bal'inaan an jiru jechuudha. Hubannee olaallee jechuudha. Akkuma bal'inaan guddina hawaasa keessa jirutti hundumtuyyuu akkuma kitaaba qulqulluutti maqaa ofitti moggaasaa jechuudha. Isuma kitaaba qulqulluu keessa jiru san amma fakkeenyaaf anuma fakkeenyaaf mana kootii hoggaansinii fudhadhu Dibooraa jedheen baasee maqaa mucaa kootii ishii jalqaba. Dibooraa jechuun kun immoo bakka akka dubartittii san akka isheen naa taatu waan hawwii kiyyaa fi fedhii kiyyaadha malee Dibooraan akka dubartittis ta'uu dhiisuu dandeessi. Ishiidhaan olittis ta'uu dandeessi. Biyya ishiitiif laasha gaalii hunda caalu ta'uu dandeessi. Garuu hawwii keenya akkasitti ittiin jenne jechuudha. Namoonni tokko feeneetis hin jiru, hedduun jiru. Maqaan ibsituudha malee maqaan akkasitti hubadhaa. Warra ajandaa gootanii akka ajandaatti waliif jettan jechuudha. Amma fakkeenyaaf Shimallis jechuun maqaan isaa akka afaan Oromoo miti. Yoo fudhattan naa deebisii wannoo koo jechuudha waan ta'eef innis maqaan isaa sirrii baay'ee guddaa ta'eetis miti. No. Fakkeenyaaf haati eebbaa Adaanech garuu maqaan ishii gara wannoo tokko dhuftu Faayiseedha. Maqaan Oromoo maqaan ibsituudha malee amantiidhaanis maayidhaanis waliin madaalu. Kana jechuu barbaadetti akkasitti malee ajandaa guddaa waniif ta'ee namaafis ta'ee hamma kana naanna'uuyyuu hin qabu bakka akkasumatti yoo hubatame maali? Wannaan akkuma maqoota san barbaannee hubannee ofitti moggaasnu san
jechoota nama tokko soo hubanneetoo an nama dhiphisne koo kana caalaa hedduu jiru bar waan nama dhiphisu hedduu jiru bar ijoollee kana caalaa maqicha caalaa jechuudha kun ajandaa ta'uun qabu akka ilaalcha haadha eebbaatti warroon on dogoggorri kee haadha eebbaa kana naan jedha eebbuun Oromoodha kanaaf eebbaa maquma bitobbaafte ishini bakka nagaa turaa bakka nagaa naaf oolaa sinan jaaladhaa sinan kabajaa guddaasa waan dogoggorri ma dogoggora kunatti ma dogoggora kunan fudhadha waan ta'eef ciao bye bye